Barruun ECPN akka ifomsetti atleetonni Afrikaa jaarraa deemtuu qoffaa 10 ciccimoo ta'an tarreesseera. Kunneen keessaa atleetonni Itoophiyaa fi Keeniyaa adda durummaadhaan ta'aniiru. Atleet Qananiisaa Baqqalaa yeroo 3 Olompikii, yeroo 5 immoo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti biyya isaaf qabxii olaanaa galmeesseera. Akkasuma fiigicha qaxxaamura biyyaa irrattis atleetiin isa qixxaatu hin argamne. Haala kanaanis barruun ECPN Qananiisaan atleetii cimaa jaarraa deemtuu qoffaati jechuun filateera. Atleetiin Keeniyaa Eliud Kipchoge immoo lammaffaa ta'uudhaan yagguu filatamu. Taphataan kubbaa miilaa Kaameruunii fi Baarseloonaa duraanii Saamu'eel Eto'oon sadarkaa 3ffaarra taa'eera. Atleet Xurunesh Dibaabaa atleetii cimtuu sadarkaa 5ffaarratti kan teesse yoo taatu, seenaa isheen Olompikii fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hojjette filatamuu isheetiif sababadha. Atleetiin Keeniyaa Feez Kipyegoon immoo atleetii sadarkaa 7ffaarratti teessedha. Filannichi yaada qaamota 70,000 irraa sassaabaman irratti hundaa'uudhaan gaggeeffamuusaa ECPN beeksiseera. Gama Olompikiin Paariis jalqabamuuf guyyoota 5 hafe. Jimaata dhufuus sirna baniinsaa ni gaggeeffama. Gareen Olompikii Itoophiyaa immoo gosoota ispoortii bishaan daakichaa, bunyaa fi atleetiksiidhaan akka hirmaatu barameera. Olompikii darbee Tookiyoo irratti qabxiin argame jajjabeessaa hin turre. Warqee tokko fiigicha meetira 10 qofaan atleet Salamoon Baragaatu argamsiisee ture. Haa ta'u malee barana qabxiin fooyya'aa galmeessuuf hojjetamaa akka jiru koreen Olompikii Itoophiyaa kaleessa ibsa gaazexeessitootaaf kenne irratti beeksiseera. Haa ta'u malee filannoon atleetotaa irratti komiiwwan ka'aa jiran furamuu dhabuu isaaniitiin qabxiin karoorfame argachuu irrattis gufuu akka ta'uu danda'u dubbatamaa jira. Komiiwwan ka'an jiran irratti nutis atleetota gaafannee dhiyeessuun keenya kan yaadatamudha. Hagayya tokko jalqabee dorgommii atileetiksiitiin kan gaggeeffamu yoo ta'u, Itoophiyaan guyyaa jalqabaa irratti dorgommii tarkaanfii dhiiraan kiiloomeetira 20 ni taasisti. Guyyaa lammaffaa irratti immoo dorgommiiwwan gulaallii meetira 1,500 dhiiraan, meetira 800 fi meetira 5,000 immoo dubartootaan. Akkasumas fiigicha xumuraa meetira 10,000 dhiirota gidduutti ni taasisti. Haaluma kanaan itti fufuudhaan dorgommii maaraatoonii dhiiraaf dubaraa hagayya 10 fi 11 irratti akka Itoophiyaan morkattu sagantaa baheerraa hubachuun danda'ameera. Odeeffannoo keenya xumuraatiin immoo dorgomaan biskileetii lammii Eritiriyaa Biiniyaam Girmaay yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa Tour de France 3 mo'achuun atleetii Afrikaa kan jalqabaa ta'eera. Dorgommii uffata magariisaa Tour de France dheengaddaas dabalataan mo'achuu isaatiinis maqaa addaa mootii Afrikaa jedhu argateera. Dorgommii Tour de France irratti gurraacha Afrikaa yeroo jalqabaatiif injifatame waan ta'eef. Dorgommii Tour de France mo'achuun garuu Afrikaafis ta'e Biiniyaamiif kan isa jalqabaati. Biiniyaam balaa isa mudate irraa bayyanachuun osoo hin daangessiin dorgommii idil-addunyaa beekamu kana injifachuu danda'eera. Garuu injifannoon kun bu'aa bahii malee salphaatti kan argame miti. Biyya dhaloota isaa Eritiriyaa irraa kiiloomeetira 60,000 fagaatee bakka haati warraasaa fi mucaan dubaraa isaa hin jirretti qofummaa itti dhaga'amuu damdamachuun injifannoo argateera. Amma erga injifannoo argatee booda biyya isaa Eritiriyaattis gammachuusaa maatii isaa waliin qooddachaa jira. Akka gootaattis faarfamaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.